خيسي جرتي في الراباسي والله بدأ صغير جراف كيس عباس جرتوان دوافي قريبو حكا بيرزا تارسني في التارسي لا بو رمي بداك يو رمي بداك أبادي بيه رمي بداك أبو جوني شيطان أبواتو بدان كيدو بابا هي خبيجي سنة من فلو وان فكينا يوقين أكل بانتا تاكجي قرتي كده واني لا أما دواسن يتقوني لالوسي أنا مو نيخو بابو ناسيتي مازرقو بلانو نكا أنا من يدوني جب دواسن أي دواسن نما يدو yeroo mana kana goonu manni mana afurii as keessa jira. Baabaa kiyyaru tujinni gartee. Mannumaa kiyya mana kana kiyya kun bar qofulfaa afurii garama. Qofaa Ka achi keessa jiru san amma addunyaa guutuuti. yoo asitti goone Ayyee. achi ja. Maal nama. Dawaasa dawaa ajaa'iba. Dhiiga jira keessatti goone. Adeemsi maraa jira. Ka maal goota erga nuti asii michuutti godhee anfite faana achi gamasii maal goota faas hin tataa'e. Awwan radiis. Dhugaa hin danda'an. Maali? Ani beeku dawaa akkasii anuu. Eessarraa guuran isaa sana warri guutuun. Achi akkasii gartee isinillee nu fayyitee jirti dawaa sheenyi nu godhee fitte katabnee itti goone fayyaarra jirti alhamdulillah. Dawaa meeqa Rabbiin barka akka namaatii miti. Eenyu? Eewwa. Nagaa seeni. Nagaa fayyaadha. Fayyuma. Jirtanii yoo? Jirra jirtu. Akkam? Yaa waluma jirtani. Awwan dubbisni deemti awwan dubbisin deengatte taatu laafte ana ma jireenya kiyya keessa laa inni isa kanaatu gartee beektaa galatan beeku. Numaaf dhaggeeffadhu galataa kiyya fannifadhuuti aaratti aarsa kana. Hedduun itti lukkaa'ee hedduu tokko itti cabe. Ayyee. Inni galata illee beeku inni gartee beektaa. Ayyee. Inaaf yaaddisaa itti jiruuti. Eenyu? Kanaaf titaa. Inni ani na dhageessan numaaf itti dadhabeetiin itti jinqamee jeemiti. Waan naa godhe qofa yeroo dhuftanuuntu dubbumaan nu dhuftaniis. na inaaf ta'e moo maali baati? Laa waan naa godhe gaafadhu haa bari itti caccabeetiin itti dadhabee jeemi waan itti cabee amma dadhabee isin sannaa gaafadhu. waa walii goota walii himachuu dhuftan moo akkam? Sanee miti ba. Oguun harka irraa gartee an ni beektaa natti hinaaf ala fakkaatu. Maali naaf aga? Hinaaf Oguun amma harka baltaan beeku maaltu bas. maalirra walii naaftan nu maalirra walii dhufne Ni oguu isa gartee maaliif beekte jigaa? oo isinii kun Gaaboo ati jireenya kiyya keessa seeniin tokko hojii qabadhu. Takka. Lammaffaa irratti immoo waan tokko rakkoota kana baaftee hin beektu. Ayyee. Nyaachifteen oo baaftee hin beektu. Hayyee. Ha? Hayyee deemu. Na dadhabdee hin beektu. Lakkaa'e. Maal na dadhabdeme? Lakkaa'e. Mee waan kanaan si dadhabe waan kanaan si godhe ji. meef kanaan miti qabu maal walirra Ammaa si ni mataaree waan hin godhe ni maa? Himadhure yoo qabaatte waan kanaan namaa godhe. Bara ni beektaa aadaa keessatti beektaa waan gooni gartee himachuu bira gartee bira. waa ammaan tana walii himachuu dhuftan moo isin Aadaa akkasii si deemaan boo. Ati naafiti uleetee jira. Ati yoo naa teesse yoo ana feete. Hayyee. Amma fayyuusallee narraa fayyite dhaggeeffadhu nuumaaf. Hayyee. Dhiira akka xiyyaa yoon firraa dhoorkuu dadhabe. Arra biyyallee hin jiru as hin jira. Naa isseerraa firraa si dhoorka. saboo isin yeroo takka irraa baane takka nu na kufeeta Aboo an takkaafe takkaa miti jireenya kiyya keessa akka inni hin seenne hin jedhu. Isa kana jaartii. uummatuma akkamittiin Meeshaa dhaggeeffadhanii. Hee. Jaartii isaan fuune isa kana maaliif oguu harki beltamee gaafadhu? akkam Jaartii fuudhan. beltaa Eh. maaltu bel godha Ibidda benzeelaa oguu itti dhufe. ati amma yeroo seentee salaamu alaikum nuun jette nagaa nu gaafatte akka maal ajamte Narratti dine. amma maal ajamte Naga aboo an. gatte isa hajaa ta'e himachuu qabda gaa Aboo si biraan dhufe. Si biraan dhufe. hajaa ta'e himachuu qabda gaa isa gamas deemtare Laa isumaatu bira gula nagaa na fuudhu na jebe. Harka na fuudhe si harka na dubbisuu dhufee beekadhu. Annan dubbisiin siin je aariin si qaba maaliif nan dubbisin arafeen jettee nan gaafattu. Maaliif na dubbisin? Maaliif nan dubbisin jettee nan gaafattu. Maaliif? Boos haa jireenya kiyya keessa rafaa ture tokko siiji. Anaan rafaa ture. Hayyee. Tokko hojii qabadhu. Tokko. Waan si kannatan galmaan hin geessu. Lama. Amaanaa ni nyaatta. Sadii. Hin deebitu namatti. Afur. Afurii hin deebituuf beekadha amaanaan takkittuma. Hayyee. Waan ati lakkaa'attu hin qabu. Ayyee. Anamma dubbii guddoo sin danda'u. Hayyee. Akka du'aayii naa gootuun barbaadde yoo fedha qabaatte yoo fedha qabaachuu baatte immoo kan bahite. Du'aayi maaliif si godha? Sibila na bira hin dhufnee bisilaawu. Siifin godhu du'aayi bara miccoo ofiin godha malee. Michiyoo godhiif ga. Baraan. Miyyoo goonaan naa gootee beekadha. Si dhibeeta ati dhibeeta ati wayii si kasiidha baafanne. Waan na keessa jiru na keessaa baasuu barbaadda. aboo isinii kun awwayin na dhibame isin Hayyee. lamaanuu Amma namaan irra jira dhiisime. boo awwayin na dhibe isin yeroo walii yaatan saniisi wayiitu isin keessa jira yeroo waliin karaa yaatan Aboo dhageessa yeroo dheeraa gartee isa kana wajjin gartee gaafa jaartii isaa fuudha illee gartee isaa gartee namni fuudhee gartee isa kana illee deddeemee ana walla hamzeedhaa
hundi waliin isa gartee isa kana oduu barbaannu gartee lalle jaartii hatta mucoo jaartii isaa gartee gaafa barbaannu gartee intala inni gartee mucaa ishiin hafuudhaatu hunda ijoollee qabdee fiddee hatta gaa sirtaan dheeraa dhagaa waan dabre haasawuun gaarii miti. Amma waa'ee isaan irraa dhiisiti waa'ee. Yeroo reekka wajjihaatan san amma ni beekta amma isaa nama walii dhimmamee walii yaamu miti isin. Dhimmamnee akka Amma maali haa dubbii tana fitanii? Ayyee maal taatee ta'uu guutuu gartee bal'ite jiin qaara. Aboo inni bilyoo jeesi har'a haka qaba. Haka qaba. Akkitti haka qabu obboleessa feeti miidhamee jira rakkatee jira har'a waa hundi ta'e ittis fakkaatti. Irraa dheessiti jira koo. Boo dhageeffadhu feetu irraa dheessi feetu waliin dheessi. Ayyee deemu asii dubbii qabda. Ani dubbiin qabu boo dubbii sittiin himu jira. Ayyee natti Nama haalli hundirra ta'een siin jee namni haalli hundirra ta'e musibaatti bee. boo waan keessa jiru walumaa ammaan tanaati yeroo dhuftu sani akkamiin nu biraa deemte amma akkamiin nu dhufte Baraan. nu kam keessa jiru deemte akkamiin dhufte amma Alhamdulillah galata rabbi yaa ga'u. halkan amma dhiyoo tanaa saniisi dhiyoo tanaas yeroo as teenyu yaa dhuftanii yaa oowwa tokko keessanii deemtan Aboo nama naffiigu nu beektaan deengaddaan isatti aareen deengadda naffiigeeti as na qabatee beekan. amma dhagaa akkuma isinaa soyi tokkoon tokkolleen hin fakkaatu sunurraa isin malu daadarkaan nuti keessa kunne taanuu nuuf gahaadha nuuf taate. Ani amma na Isin amma yoo nama aglii qabu taate daadarkaa keessaa wal fuudhuu fi waan dandeenyu wal timnee keessaa bahuudha qabna malee ibiddan taane qabsiisu aboo ati maal narraa qabda aboo ati maal boo namni akkas jettaniin hedduu jira diina qabdi Oromoon diina isaa guddaa sanitti onnee baasa. walitti hin baasinaadha. Yoo dhageeffata walirratti dhiironni hin fakkaatina. Siin dhagaawwan dhiirummaan qabuuti dhiirummaan tanaa biyyi. Egaa akkanan godhatina. Ala wal eeggannaa asitti kana taanaa maarri amma keessa jirru maali? Tamaa keessa jirru nama dhukkubsatee nama kanaan gartee ilaala jeetu. Gaafattee nama kanaa harkaan of hundi deemu. Harkai. Harka maaliin si fuudha boo maali isaan. Naa gaafadhu jetta gattee isaan loluun qabdu gaasila. Aboo naa gaafadhu ammas kun horii dabartee miti wal bira jirra. Naa gaafadhu qa. Maal na gaafatte? Maal hogguun harki petrol itti raqanamu kun maal? Kana ganga. Aboo ati ammaan tana na dhageessa. Amma dubbiin irraa dhiisinaa sii maarfe. Dubbiin irraa dhiisisiin jee maaliifi ofiifuuta biroo keessa jirra takka jee. Kana keessaa bahuudha qabnaan siin jechuu jira. Gorsiinan si gorsuu kana maaliifi namni dubbii gubbaa dubbii yoo sharafe nuti immoo nama dubbii ta'aa deemna yeroo hunda boo. Ani boo nama dubbii ta'uu hin barbaadu. Namnummaan kun maaliif na yaalaa hafuu dadhabe? Maaliif hin kophaatti jiraachuu dadhabe? Jireenya kiyya kun maa namarraa achi hin buqqaane? Namni adeemu maaliif na xaara? Maaliif wal lolla? Maaliif na barbaadan? Maaliif waan kiyya barbaadan? An kun na dhagaamu jira. Maaliif yoo kanaan jettaate inni dheengadda bakka itti erganna dhiiseeti akka fedhe dalagatee bakka fedhe oolee deemee deebi'ee guyyaa meeqa taa'ee nu dhufe. Dhaggeeffadhu. Deebii immoo yoo dhimma narraa qabaatillee dhimma akkanaatiin arafee irraa qaba jeessa kan inni si ibsa hin jiru waan naa godhee fi waan na godhe yoo ta'e malee. Saree amaloonni namaa yookiin fayyituu dhiisan yookiin immoo ni fixan. Sabooree amaloonni namoota keenya irra guddaan akka inni dadhabaadha boo keessaa bahuu hin dandeenyu yoo wal jala yaaneesi bar an ol qabee gaqqabeetii yoo jala deemna jenne wanni kun hundinuu numa rakkite numa miiti. Akkaataan nu keessa jiru akkaataan uumaan keessa jiru miti. Nu bar nama uumaan faallaa deemutti jiru beera. Amma teenya nama rakkiti. Ammoo akkanaa miti yoo jenne barra qonni beekne bara yeroo hunda numa dubbanna. Wallaalaan beekaa ta'ee beekaanis wallaalaa ta'ee namni haruma harkee waanuma harka waliin jechaa jiru. Bara kana keessatti hedduu rakkanne boo dhageeffadhaa isinis siifi himatillee Ayyee tole. mataa nu garan galchinaadha. Tole tole. Aboo nuuf si maraachina maraatummaa hin barbaadnu dhageeffadhaa dubbumaa mataa nu gara galchaan oolinaadha. Yoo wal jala deemne jenne wal jala qonnaas yoo jenne si galee hanguma amma jirru kanaa jiru wal dhoorkuu deemna. Wal jala qotuu oorumaan qonna deemee yoo jala qotuu taate. Oorumaa qota. Oorumaati naan qotta naa qotta taate maraachuu dhuftanii. Ana maraachuu dhuftanii isin ana maraachuu na dhuftanii. Maraachuu qabu. Maal ree naman dhageessan yoo waa isinitti himan naman dhageessanii akkam abbaa keenya isinii taanan. Ani bar dhageessa an kaniin dhufee maaliif dura jettee dura nan gaafanne waan dhufteef himachuu ka qabdu dubbiseen taree boo dubbiidhaaf yaana nuti hoggu nama dhukkubsatu maan tana xiqqoo dawaa firraatti goggoonee kara yaala namni kunuu maal keessa jira meessa jirtu mijoon dhukkubsatu san boo eessa jirtu mijoon dhukkubsatu san oo deebii kamsii qabaame kuniiti mijoon fayyidee akkana nuti taane kasaarree jirra rabbi irraa deebisee jiraati rabbiin sii amma akkam goone dhaggeeffadhu inni yoo na barbaada qabaate karaa biraatiin
ala wali dhufna naaf inni bifa haaraan jechuudha. Ani ammoo rakkoolee hin barbaadu tana booda. Aboo waliin qottanii maalirra wal barbaada? Aboo inni kun neelaa hafuu dide dubbii diyya seenuun bifa. Aboo ati daanii fiifuu callisaa badaadha boo. Aboon calliseetiin garaa bal'ina xiyyaa waamee kana maa dhiisee jirru maali? Tarakkannee irra tattaa'u jirru maali? Taa'ammallee rakkataa jirru maali? Tarakkannee taa'u jiru. Tarakkannee taa'u jiru. Maal nama dhaga'uu qabda gaare? Si dhaga'uutti jiran ammas waan inni maali alatti walii teenyaa alatti maali ooyiruu walii qottan wasan walii qabda? Annamumaa dhorkuu danda'uun qabaa hoogganaa siqiin qoosoon qabaanne ofirraa dhorkuu danda'uun qaba. Manguddummaan akka hanqayoomeen karaa tolaa deemaa oolan ofirraa dhorkuu danda'uudhaan qaba. Yoo seeraan dhufes yoo heeraan dhufes. Amana gaita. Naman dhageessan jechuudha. Laa ansi dhageetu waan kana ibsachuu jiru. Laa oduu dhageessee gubbaratti kana tarraqee bareeda. Ani sammaa aboo ati waan amma dhufteen qofa nutti himi boo. Waan dhimma biraa fi baawwan. Kun waajjira wanni itti miti boo waajjira dubbiiti miti manni mi. Deemanarra dubbiin handaaminaadha. Maaltu goota natti midheessi matasaa roodhiis. Kabalaa jiru. Tiyyarraa dhiisi. Hojii yoo wayyoo itti fayyite itti goone dabaas. Isirree maallaqaa ufinne jettaniiti guyyaa san akkana sheekaaf akkana goone jettanii yaatanii san moo haasawma keessanii akkasi. Walaa bikka dalagaatiin dhaqee agartee maallaqa tokkosiif kan ayyaanii ogguun dhaquus maallaqa kaan dhiyootan kaaniin fuudhe jeetiin kaan ergee beete ogguun dhaqu boroo hootunaan akkasitti boruun agartee dhaqa jeetiin akkaan dhufuu yaadamee bar yaalan. Ummataan wallollee beeku waldhabne haarasan faana jira bara keessatti. Ayyaati akkas taate sooriin kan galgala san akkasitti akkam taana isheen. Akkoo sooriin gaa namni kun ni beeki namni kun kaan asiin beekaan bitaan beekaan mirgaan beemi waan isa mudatte altaan mudattee si hima malee isa mudatte innis gartee ni beeka. Isumaa hima. Kana gartee alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi akkana kiyya duraanu isin na baasuu turtanii ba. Boora dhageessa ati irratti isirratti hin kaa'inis yaa hojii naasoo jiraate xiyya. Ati bar hayyee amma bar afaan dheeradhu beekee amma afaan hin dheeratin sanis akkasiin akkas taate gartee dubbiin dubbi rabbiti aboo akka fedhillee haa taatu gartee bilbiltanii haala kanarra jirraan jettanii maallaqa kana boo bilbilatis maala sittiin jiran maal natti himte bilbila akkaan agguna achi dhaqe gartee achirratti naqadheetiin gartee ammaan tanaa hosanuu godhee isii tanaa godhatee ma tarkaa sheekaaf waamee gajeetiin takaakulatira kan daddee jiru akkasaran dee silaa maallaqa kaan wayii argaa agartee bukura naan jedhe beete boruu jechuuma jechuu beete akkasittiin ogguun dhaqu tabiraan na buute mataan gara nagaleetti isaanii wal aboo akkaan hiin qabu afaan arrabaatiin jira fiitiin garteetti gaaboo lafaatti ka'eetiin uummanni nu gartee yaa akhi bukura aboo bukuraan keessan dhumatu agartee bukura akhi yoom naan jettane kaleedha gartee maallaqa kaanis gartee silaa kana kaaniif jalaa erge asin dubbii qabdan nama namaan eeggatu jira nama irra qubsate jeetiin beeke mataan oowweetiin dhufu shaarraa taa'ee dhufe moo dhugateedha akkasii beekee alhamdulillahi waan namni jiru takka illee hin taatu beeku ati qabadhu waan qabattu keessaa. Tarabbi malee hin taatu. Malee beektaa akkatti bahan malee akkatti galan ni beektaa. Hin beektuumi. Agartee anneen bee malee. Inshaallah alhamdulillah hundumaa rabbi nurraa fite. Kanarraa agartee haala kamiin dawaa kam agartee maal. Dawaa ishee ni khatam sheekar. Beektaa anaaf maal beektaa qalbiiti coon tun beeku obbolummaa obboleettii jeetiin bire obboleettii rabbiiti jeetiin obboleettii laalame. Arragaa maal beektaa nama guufa agartee fayyaa jaalattee maarree keenyatti bakka jettee gartee oguu isheen namni fayyaa dhabe gartee tasa biraa gurrachuusan hin beeku gaadhaaf hin qabu kana gartee xiqqamaa gartee harkata dhaba kiyya keessatti gartee dhabeetii miti ni beektaa gaa isin hundi ni beektaa waan ta'eef gartee ammoo gaawwaanni yeroo ati jettu sanitti waa hundi wal siin qarqabdu beektee wal namaa qadaatu dhageesseeti si gartee akkasittiin gaaboo aboo iyyumaa laaluu qabaa gartee yoo duubaa tuutee gartee isheenan irraan baatuti laaluma leeyyeetiin beekti gadhiisee. Alhamdulillah nu fayyitee. Egaa. Dubbii goggootan taraas nurraa dhiisaadha. Aboo dubbii. Lawaan dawaa laaftee miti waan beeku anuu. Ka'ulaati moo maali? Kaan ka'ulaa, kaan ka dibatan, kaan ka dhiqatan, kaan ka. Buduma jaami. Akkasuma jaami. Buduma sanii. Sheetichi dawaa akkana ajajannaani. Sanis waa Baakii muciyoo. Sa'a waan takkaan dhibee beekta. Ni beekta. Agoon makanaaf budaa san jira nama mudaa liyaa bileesanii. Biti janiitu waraqaa akkana kalanii bibbite niin bibbite wanni daarkiidha hurraa takkaan beeku. Hurraa kam? Akka libaana taati. Gaaboo. Namni beekta hoggoyyuu godhe.
Waan akkanaa beektaa. Hoggayyuu godin. Oo si goona yoo barbaade. Aboo. Awaati na dhageessa. Wayyaa qaba. Si goona yoo barbaade. Awaati wayyaa qaba. Itti godhii maanaan jette itti godhii maanaan jette maal ittiin godhame? La manatti aarsee jiru hin jaalladhu. Boo mana kamitti aarsan sitti aarsin. Barta waan maati boo? Dhalaan feetu duun feeta dhalaan. Dhalaa miti atuun amma yoo asi goone baratu. Amma numaaf jecha sidii seena dhaggeeffadhu boo dhageessa afaan akkanaa siinii gala. Aboo numaaf kun jedha beektaa. Saree abbaa jala deemtu abbaaf dhaban. Aboo nama jala deemu. Aboo ati nama jala deemta. Saree miti ani. An saree siin hin jenne boo. Aboo Fakkeenyaan siin jenne. Isaa kaartii qaba. Sai maaliif narratti ijjitan boona. Aboon akkumaan sirratti ni Ani kun mataan na garagalee qaaxiraan bula armaan tanaan hara galfii harkadda jeetu taa'u jira. Arrallee fiddanii dubbuma sirra keenyaa jettanii gisee haatan seesini kun nama gurguddaa Aboo dubbii sirraa dhiisen Geenu irraa dhiisaa kaawwa Aboo dubbii. ati akkam isa fiizigaala kana laallatee boo akkam isa sibbaan boo Hundi arraan aboo maaltu kan bakka kana jaa arraan jiruun jiru dhageeffadhu. jiru maaltu sidaa Boo maal taatee hangadiyoo tanaa daadarkaarra jiran cootara waliin dhageeffadhu. Har'a xiqqoo karaa hara galfiidhaa hara galfii harkataa jira. taa'u ati Ammaas nurratti boo mana jiraadhu nama bar gubbaan jira. Ari booyi maal jinni na yaabatu dintaa Jinni maal nama dhageessan kaaree anuu nama raachuu feetan boo yaan akkamiin isin godha akkamiin isin hin jaa. awaa akkami Amma yeroo dhuftan namni dadaa waliin dhufa nagaa wal gaafatee nagaa waliin gattaa'ee tasgabbaa'ee haasa jennaan haasa'ee keessan haasa nama fayyaa hin qabne nama fakkaata. Hidhuuftanii aboon akkana aboon maali kun haasawa boo rabbiin sodaadha maali wanne. gama kiyyaan beektaa Gama keetiin miti boo ati ifee boo hadantaan. Oo gama kiyyaaba keetittu amma mana numaaf irratti mitiiti. Inni kun nama akkana na wajjin jiru ati immoo. Sabooree ana kana kunis asiin irratti waan fedhe oofa kunis irratti boo maal na godhuu feetan akka anu fi boo manni qiyyaas mana dubbiitiif jedha kaa. Rizaanti rabbisaa godhu awwaan suudhu feenu rizaanti rabbisaa godhu Ammini khalas na dhiisaadha pirezidaantii maraachanii keessan nu taasisan. namni tokko namni nama ilaalle beektaa Pirezidaantii illee naan kadhatin an qabeenya guddaa afaan rabbisitti haa kennu naan jii. qabeenya fayyaa rabbi siyaa qabdu Qabeenya fayyaa akkasitti du'aa hin godhe. Pirezidaantii mata garagalchan. dhageessa qabeenya akkatti fayyaa hin qabaanne rakkoo ta'a Rakko hunda naa godhe du'aa kana afaan haa godhi mataas na garagalchin kaayee egaa. du'aa isteetii qabdi du'aa akkatti si godhu beektaa Hayyee. mataa namaa rabbi siyaa godhu Aamen. fayyaa si haa ta'u Aamen. qabeenya rabbi siyaa qabnu Aamen. warra holee bulu rabbi siyaa godhu Aamen. agartee nama mataa yaadu rabbi siyaa godhu Aamen. si galtee nama jabaa agartee Booti gurbaan irraa dhaabboo. Amma ati qoosaan irraa isi gaamma ga'e. qoosaadha Eh. adan du'aa yoo hin beektan Booti ayii Aboo du'aa anaan miidhaa jeetiin jira taniin jechuu qabus. ajaa'iba wayin waan beektu wallaalisiin jennee dhufa Waan beektu wallaaleen bara baarsumta. Aamin jeetiin jira barsan fudhadhe. dhiisee karaa dhiisee asuma dhaabee Eessa beekta? gootu ni gootaa maal taate boo waan biraa Aboo wanni hin goofu dhage. aangocha Saba waan an keessa jiru akka nama hin beenye maa haasa'u feeta. bishaanii turte Lafa. Amma tasgabbii harkatu yoo na feete